Otu keenya xumuraatiin naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti namoonni nagaa hidhamaa jiraattoonni bilbilaan OMN itti himan. Bulchaan godinichaa dhimma kanarratti deebii akka kennaniif bilbilaan gaafannus bilbila cufatanii jiranii Qaasim Amaanoo gabaas dabataa qaba. Godina addaa naannoo Amaaraa keessatti argamu Oromoota Walloo Kamisee irratti hidhaa fi dararaan erga jalqabee waggoota lakkoofsisee jira. Mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo Amaaraa furmaata waaraa kaa'uu hin dandeenye jechuun jiraattonni godina Kamisee aanaalee garagaraa komii dhiyeessanii jiru. Dhiyeenya kanas hidhaa fi dararaan sababa Oromummaa keenyaa qofaan nurratti hammaataa jira jechuun jiraattonni tokko tokko OMN'tti bilbilaan himanii jiru. Qaamni hidhamutti jiru solaa Oromummaan kun ummatuma qabsaa'ota irraa gadi nu bu'ee qeerroo jennee qe'ee keessatti deemnee wal qabnee walitti hirmaannee Oromummaa keenya sana agarsiisnee sulumtinni qeerroo jedhee amma gizee sirbuu ture suni har'a qabamee hidhaa guurramuu jira. Sababu wanta akka hin jiru isaa amma ijoo qabu kan dhigoo isaa bara lama akka har'aatti ajjeesu jalqabanii turanii bara akka har'aa kanatti nama 52 sanarraa hidhanii turanii bara isaaniitiin ganaa xiingadda bahan isaanilleen amma sanumatti jirama hidhaan kinoo hidhaan guuruu jiran kaleessas xiingaddas har'as namni ammanaan hin jiru qe'ee deemanii guuranii hidhaan isaanii immoo hidhaatti naqamutti hin jiranii garama akka oofamuu jiran hin beeknu nuti amma nuti baqanneef saarafee jirra jechuudha. Dhaaba gizee adda bilisummaa Oromoodhaa qeerroo kakaaftanii waan adda addaa dalagdan jechuun malee wanni biraan jiru. Nama meeqatu hidhame? Amma akka harkaa qabnutti dhuguma hundillee nu geenye. Kamisee irraa gara nama 12. Qaasimummaa irraa immoo nama 4. Kanaafuu egaa uummati karaarra mammateera. Nama akkamii irratti xiyyeeffatan? Nama dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa hogganu malee nama biraan wanni biraan jiru. Komiin jiraattotaa kun dhugaa ta'uu fi dhiisuu isaa mirkaneeffachuuf jecha bulchaa godina Kamisee kan ta'an obbo Ahmad Hasan irratti bilbilee erga bilbila kaasaniin booda walgahii irra jira jechuun cufatan. Daatota OMN oduu sa'aatii kanaaf qabannee goolamnee jirra. Sa'aatii oduutii walitti deebinaa sagantaalee OMN hordofaa.